Ojiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya gaa. Soomannis dhufee jira. Ayyaboo soomanni dhufee akkamii soomanaaf maaliif qophoyte soomanni dhufuu kanaaf maaltu si qopheesse? Maaliif qopheessitee jirta? Inshallah soomana Ramadaana soomanuudhaaf zikrii Quraana dhaabbata halkanii inshallah khayrii waan soomana keessa deema hundaanuu qophoonee jira jechuudha. Ati sanii qophoyte? Aywa. Anammoo ani qophaa'ee siimu. Ayye. Sambuusaa fa'a. Ruuza fa'a. Ayye. Ammas maali gaa shurbaa fa'a. Ayye. Ammas maali gaa laafisoo fa'a. Ayye. Kana nyaachuudha biskuuta maal jenisa maxabbashaa jeniin maxabbashaa fa'aadhaan qophaa'ee kana fa'aa nyaachuudha gaafirraa baasuudha ammoo kanaan irraa qophaa'ee jira. Nyaata namni duraa immoo nyaataan qophaa'u. Fardii wanni silaa qophaa'uuf maali? Nyaataan qophaa'uun gaarii miti. Ramadaana soomanuudhaaf soomanni akka gartee dibicha guutaan gabbatee okkatee gartee akkas ta'uu qaba namni nyaataan qophaa'uun qabu. Zikriidhaa fi dhaabbata taraawiyaa halkanii haajudaa qaraatii qaraanaa quraana taramee qara deebi'ee buusuudhaan akkasi qophaa'uu qaba malee nyaataan qophaa'uun faayidaa hin qabu. Ayyee akkasii gaa ammas gaa waan takkaa jira dhugaa wanni ateette dhugaa hordoftoota keenya kenna laal ramadaana kana salaata takka quraana qara'uu soomanu silaa jaartiin qabnu jaartii hin qabnu dhaabbanni yookaan kam dhaabbata kiseetu dhaabbata taraawii halkan keessa dhaabbachaa bullee salaata taraawiitii fi salaata ishaayii guutumattu du'aayii dilii balleessitee qabdaati. Dilii namni balleessee si dhaabate. Dilii qabda? Tobbanna jechuudha raawaa. Akkam jennee tobbanname? Tobbaa gartee kana binnoo araaramu. Tobbaa qulqulluu jira. Tobbaan ittiin deebinee ittiin deebi'uuttee akka jirtutti guutuu akka waliigalaatti taan maqaa dhoyitee tana jettee himattee akkasitti tobbattu walii akka ittiin deebinee. Tobbaa bashoon taane? Tobbattee jechuudha. Bashoon tobbaa kam tobbatu? Bashoollee tobbata? Awoo dhugattu. Wallaahi dhugattu gati. Bashoon achi qotteetuma wantoota liqimsitee waggaa guuftee walii ittiin deebi'u. Ayyee. Itti waggaa beeloote ittuma deebiti. Hantuuta. Hantuuta sangaa. Ibaadaan akkana duraan taane akkam godhu. Akkana duraan taane akka haa gadi lakkifne jechuudha. Ayyee. Salaatota kan diibne soomana waajibaa soomannee sunnaallee itti hafachuudhaan. Ayyee. Salaata waajibaa salaannee sunnaallee itti hafachuudhaan. Ayyee. Hundaa waliin akkasitti oofuu qabnaa jechuudha. Akka ittiin deebinetti jechuudha. Akka dhiifnetti salaata akka ibaadaa hin dhiifnu dilii balleessine akka ittiin deebinetti irraa sirbanne jechuudha. Yaaboo anfaan dilii meeqaan hojjedhe yookaan faleessa. Akka jan ammaas namni jaartii hin qabne soomanuun qabuu jan dhugaadha. Namni jaartii hin qabnes soomanuun qabuu jan. Namni jaartii hin qabneef jinni hin jirtu. Namni kan soomanni irra waajiba ta'u amata 15 irraa achitti illee maal rakkoon qabu nyaatee dilii irratti hin deemtu. Ayyee. Amata 15 irraa kaasee soomana waajibaa dhiisi taanaan irratti deema jechuudha. Ayyee. Ni gaafatama. Rabbiin guyyaa qiyaamaa ni gaafata jechuudha. Wanta fakkeenyaaf ammas ramadaana kana akka hedduu jira beeku. Anammaan tana rafee jaalleeti yaa wajjin rafee manaaman. Akka jaartii akkanuma jaartii wajjin rafeetti halkan guyyaa manaamee guyyaa rafnaamee guyyaa manaamee anaa soomana qabu. Soomanni sanni furamu moo kam? Soomanni gartee manaamaa jechuun furamu. Yoo gartee guyyaa warra hayitee hojii rafte guyyaa tokkichisan jecha ji'a lamaaf soomuu waggaa walii dhaabdee jechuudha. Akkaa'u miskiina jaalala jaalistaa. Akkasitti malee diliin isaa sirraan dhumtu jechuudha. Guyyaadhaaf warra hojii rafuun dilii. Ammoo halkan gaafa jiritti rakkoo qabu. Halkan dhiistee guyyaa hojii rafte taanaan dilii san baatii lama guutuu walitti dhaabdee hedduun baane soomanuu. Takkaa miskiina jaatan qaltee nyaachiftee quubsuu akkasirratti deemti. Waajibni isii akkasi kabalamaa. Waan bareeddu. Irraa ifee kun dirqamaa jechuudha. Amma nuti qofa leessa.
amma jaalallee takkaan jaalatu jira soomanii dhufe. Jaalallee biraanis takka soomana. Amma yoonii fi nama soomana keessa halkan isiidhaa jira fe'o osoo ni kaan godhatin. La ni haa soomana keessa isii jira foon. Soomana keessa miti. Soomana duras yeroo hundaa'u haraama jaalallee jira foon. Inumaa Inuma haraama. Ayi duba kam taana akka niin dhiisa gaafiraa isii tana ammas niin dhiisa. Isii nakaa gochuu qabda gaani karaa sula maaliif dhaabbate? Soomana keessa nakaa godhachuu ni taati. Maaliif hin taane yaa? Hin taate yeroo keessatti taate. Ayyee amma kaakalaas nuti waan wanta laattee taaneef nuuf hin fiddaji. Maal nu fidda? Dhalaan nuuf fidda. Dhalaa soomana keessa. Yoo aruusa godhanneetnes lubbuun shayxaana. Wayii isin naa Lubbuun shayxaana guyyaa. bari isin takkitti nuuf isin takkitti nuuf Lubbuun shayxaana guyyaa keessa namarraa walitti kutti soomana haa bahu. Soomana kana obsaan. Rabbi waa hundarraa'u amata dila kanaa akka jiraatu jirtaa jiraadhu. Ayyee. Baasii takkitti soomana kana duraan balleessini soomana fa'ee akka bareeda soomanii jechuudha. Bari isii takkitti wayii mataa kiyyaa bitadha. Numa hundaafuu tana nyaata nu gootu nuuf fida kami. Nyaata nuti godhanna. Laa nyaata godhuun isin taabdee jirti. Hottu haa atis yaada kana dhufe tanarratti as deemu. Kai haa achi duuba teessee wanti jeeni as deema. Soomana kanarratti dhalaa nuuf fidamu nuuf fidu. As jaaqa as deema qotta yaada. Kun konkoleessatu jira. Kai hottu haa atis. Aboo jiraadha. tokko hafuudhaan adorkeetu ta'u jira. Kai as deema. Aku mujana aku masih ada tiap mana na firra so mana kana amma Amma soomana kanaaf akkam jettan takka so mana kana amma daruri wa filla le male amma tana oso ay gonen no kinu nu bete warde oso warri go ka wada jiru eeqa ta da masa garuu moo as ay jakeessa kan laalle. la lu ba jais Ayyee. se sallan haram ba ta kiti Soomana ramadaanaa batin ba ji to nyaata dhugaatii ofirraa osoo hin ta'in Ayyee. qalbii ni qolloftaa, ija ni qolloftaa, gurra ni qolloftaa, afaan ni qolloftaa jechuudha waan hamtuu dubbachuurraa. Wayyaa waan ajaa'ibaa jira. Fakkeenyaaf amma afaanis qulfiin kophaatti bita gurraas qulfiin kophaatti bita maal jechuun kana jechuun Afaanii fi qalbii maaliin hin dhagaa maaliin hin nyaadhaa maaliin hin waa hundaa biraa laalagee nyaata dhugaatii soomana ni dhiiftame nyaata dhugaatii dhiisuu san hidhiif na waa malee hin qollofnu. dhiisuu san gartee nyaata dhugaatii dhiisuu san yoonii fi qalbii teetii waan badii irraa hin eegin ija teetii waan badii ilaaluu dhalaa ammanii fideetu laaluu hin eegin. Ta nyaata nu gootu maaliif hin laalle? Haraam hin qabdiitu. Hin barbaachisu jaartii ta'een ta'in haraam waan takka ilaaluun. Awwa kana jaarka bireetu kun fidnaa jira. Jaartii deemoo Ajaa'ibaan jaartii deemoo daruri to anu go to bidne male amma so nu so mana Akkami atorra duba jimaa qamaanaa halkan inni atorra shaayii hunda feenaa saambusaa nu gooti biskita nu gooti. seera rabbiin diingaa Ayyee. waan rabbiin murteeffatee lafa kaate walaa takara wuzinaa nu jalabbiin ittiin dhiyaatinaadha balbalan bahina ittiin dhiyaate laalamma yoo amma abbaan kee tokko si qe'ee jechuudha si ari'ee balbala mana iyyaatti bahee siin jeemo yoo mana kana seenii siin jirraan tulaa dubbiin Balbala mana xiyyaatti isaanii. akkas ilaalu balbaluma zinaatu hin bahinaa nu jalabbiin ijaan laaluun haraam harkaan tuquun haraam gurraan dhageeffachuun haraam qalbii iyyaatuun haraam Ayyee. miilaan gamasii deemuun haraam Ayyee. Miila harkamitti deemu kanasii. zinaa Qalbiin hin laaltu bara ijuma laaltu. Qalbiin naani ijaan laaltu. qalbii yaadu qalbiin waa'ee zinaan godhatee yaaduun haraam Ayyee. waa'ee zinaatu gosa torbaa jiran Ayyee. torban irraa takkaffaan ijaan laaluu lamaffaan gurraan dhageeffachuu sadaffaan harkaan qabachuu afuraffaan qalbiidhaan waa'ee zinaa yaaduu shanaffaan miilaan itti deemuu jahaffaan maali gaa itti guutaa Itti buuti gaa. Jaaffaan dhungachuu isii dhungachuu yookaan hammachuu kana afaaniin dubbachuudha fikka bu'aa fikka bu'aa afaan. harkaan qabachuun tokkuma Afaan keessa dhungachuu. torbaffaan si jalal torbaffaan si quunnamtii hojii godhudha. Ayyee. Hamtuun si jechuudha. Torban irraa quunnamtii godhudhaatu hamtuudha. Sanirraa karabbiin dhukkuba uwwise. Dhukkuba kam? Dhukkuba HIV jedhamu Ayyee. waa'ee quunnamtii saalaa irraa kan ka'e zinaadhaan dhufa. Warra soomana keessa quunnamtii saalaa godhesan keessa fidee rabbiin. Soomana keessa qofaa miti. Hundaa haraam jiran.
Kanaafuu akkam goona duubame akkamitti soomannaa du'a. Amma gaalallee akka ajaa'ibaa tanaan qabatanii ijaan guyyaa tokko bakka dhaqee takka sagaleen dubbisee yookaan bira dhaqee yookaan isii salaamee yookaan guyyaa irraa sagalee isii hin dhageenye ooluu hin danda'achu. Soomanu sanittu sirraafa malee isii dhabuu hin dandeessu.